Akkam jirtu hordoftoota dubbii jaalalaa keessatti har'a qabadhee kan isiniif dhiyaadhe bu'aa bahii jaalala keessatti obboleettii teenya takka qunnamte isiniif qooduu barbaada. Na hordofaa isiniin jedha. Gara qopheetti isin dabarsa. Akkas jetti obboleettiin teenya tun akka waan raawwattan abdii qaba. Na faana bu'aa. Akkam jirtu hordoftoota dubbii jaalalaa bu'aa bahii jaalala keessatti nama mudate isinii qooduu barbaada. Akka irraa waa hubattan abdiin qaba. Duraan dursee jaalatamaa fi kabajamaa abbaa manaa kootii akkasuma abbaa ilmoo kootii bakka jirtutti nageenyi rabbii siif haa baay'atu. Ani umrii xiqqoo ta'ee abbaa koo waliin mana firaa deemaa ture. Manni firaa sun mana eessuma kootii. Mana eessuma kootii kana keessatti mucaa dhiiraa tokkotu jira ture. Yeroo san abbaa kootiif haati isallee intala ta'e yoo guddatte mucaa kootitti fuudha jettee qoosti. Sababni isaa akka aadaa Arsiitti durbichatti heerumuun rakkoon qabu waan ta'eef. Wannuma yeroo mara maatiin kiyyaa fi isaa nu bira taa'anii ijoolleen tun yoo guddatte walitti fuuna jedhanii waan qoosaniif nullee akkuma umriin keenya dabalaa deemuun walitti dhiyaataa dhufne. Yeroo dheeraa addaan turullee hin dandeenyu. Hiriyyaan kiyya kunillee sababuma kiyya guyyaa barumsi hin jirre maatii isaa jalaa badee mana keenya dhufee na laaluu eegale. Anillee akkasuma suuta isa yaaduu eegale. Sababa malee birrii makiinaa itti yaabbadhu soqadhee warra kiyya dhokadhee isuma arguuf jecha maatii isaa bira deema. Maatii isaa kuni nu ilaalanii nutti kolfu. Ganama keessan argine galgala keessan rabbiin nu haa agarsiisu nuun jechuu eegalan. Nuti garuu yeroo sanitti jaalalli maal akka taate nuuf hin galle. Akkanumaan wal yaadanii wal arguuf waan wal dhobotan nutti fakkaata. Guyyaa tokko deemsa makiinaan daqiiqaa 30 deemu mana warraa irraa kaanee hanga warra kiyyaatti osoo hin dadhabin osoma waliin taphannu lukaan deemnee warra kiyyatti galle. Yoo maatii kiyyatti himne nuti makiinaa malee biyya sanii kaanee luka keennan as galle yoo jennuun maatiin keenya nu amanuu dadhabu. Makiinaa malee biyya sanii kaanee luka keennan as galle yoo jennuun maatiin nu amanuu didan. Akkasuma osoo jennu walumaan guddannee suuta jaalalli maal akka ta'e nuuf gale. Haa ta'u garuu ani fedhii biyya Arabaa deemuu fedhii waan qabuuf ulaagaalee hunda xumuradhee imala kiyya gara Dubaay godhe. Yeroo san hiriyyaan kiyya kun bilbila hin qabu ture. Ani ergan dhufe maatii koo malee isa argachuu hin dandeenye. Erga biyya ormaa dhufe maatii koo malee isa argachuu hin dandeenye. Guyyaa tokko wayi osoma saalfadhu maatii kootiin mee lakkoofsa isaa naa kennaa jedhee ni gaafadhe. Maatiin koo garuu lakkoofsa isaa naa kennu fayyamamaa hin turre. Anillee biyyuma gandaa taa'ee isa dheebotuu eegale. Yoo lakkoofsi hin beekne biyya irraa naa bilbilamu wannuma hiriyyaan kiyya sun naa bilbilu seehee dafee maallaqa itti guutee bilbila garuu hin milkaa'u. Yeroo san baay'ee gadda. Turtii waggaa 3 booda maatiin koo nama biraatiin nikaaha na godhuuf na gaafatan. Maatiin koo garuu dhiisi mucaan duriyyee ta'ee jira bultiif siif hin ta'u kanuu sii filanne kun qabeenya qaba waan ta'eef si horata kanaafuu amma nikaaha si goona naan jedhan. Qabeenya isaa laalanii nama ani diimaa gurraacha isaa hin beekne tokkotti nikaaha na godhan. Ani nikaaha nama biraa haa qabaadhu malee onneen xiyya hiriyyaa kiyya kana kan ganamaa san bira jirti. Yeroo hundaa waa'ee isaa yaada. Anillee turtii waggaa 4 booda gara biyyaa gale. Yeroo ani galu hiriyyaan kiyya sunillee hanga isheen galtee isin barbaadu naan jettutti abdii ishee irraa hin muradhu jedheetu mana eega. Ani fi hiriyyaan kiyya kun waggaa 4 guutuu guyyaa tokko sagalee walii osoo hin dhagayin turtii waggaa 4 booda wal argine. Guyyaa tokko kootu meesin barbaada naan jedhee magaalaa naannoo keenyaa takkatti na yaame. Atillee akkuma maatii keetii abbaa qabeenyaa si filatan jaalala keenya dhiiftee abbaa qabeenyaa sanitti heerumuuf naan jedhee na gaafate. Anillee wannuma jedhuun wallaalee cal'isee ija kootiin ilaale. Hiriyyaan kiyya kun maqaa koo waamuun maakoo atillee akkuma maatii keetii hiyyummaa kiyya laalanii na dhiisan abbaa qabeenyatiif nikaa si godhani atillee jaalala dhugaa dhiiftee qabeenya laaltee itti heerumuu heddamoo anaa kee hiriyyaa ganamaa jaalala qulqulluu malee qabeenya hin qabne kanatti heerumta jedhee na gaafate. Anis akkas jedheen ani sitti heeruma jechuuf maatiin koo abbaa qabeenyaa sanitti na heerumsiisuuf qophii xumuranii jiru jedheen. Guyyaan cidhaas godhamee kalaa'ee jira jedheen. Anis amma gaafii of gaafatu eegale maatii kootii jecha abbaa qabeenyaa sanitti heerumuu naa wayyamoo jaalala qulqulluu kan hiriyyaa kiyya kana waa takka hin qabne kanatti heerumuu naa wayya jedhee yaaduu eegale. Hiriyyaan kiyya kun immoo yeroo ani yaadu kana hin yaadin dhiisi anillee guyyaa tokko abbaa qabeenyaa ni ta'a naan jedha.
yoo qabeenyi jaalala sii caale deemii isatti heerumi naan jedhee imimmaan ija keessa harcaasaa bakkuma ani taa'utti nagatee na biraa deeme. Anillee achumatti kophaa koo taa'ee osoo imimmaan ija keessa roobsu gara maatii kootti gale. Guyyaa tokko osoo ani taa'u hiriyyaa kiyya kun naa bilbilee maakoo kootti si fudheen bada qabeenya jettee nama hin beeynetti hin heerumini. Ani qabeenya hin qabu garuu jaalala qabeenya caaltu siif qaba. Simboo koo sin jaaladha kootu si fudheen bada naan jedhe. Anillee wannuma jedhuu wallaalee cal'isee guyyaa tokko magaalaa biyya kootii dhufee achitti na yaamee achumaan na fudhatee bade. Maatiin koo ani turee jennaan naa bilbilanii eessa jirta kootu ati amma manaa gadi bahuu hin qabdu bar yoo naan jedhan. Anillee sagalee sodaatiin ani amma hiriyyaa kiyya kan jaaladhu waliin deemee jira jedheenii itti hime. Maatiin koo illee baay'ee tokko natti aaran. Guyyaan sargii osoo hin gahin mucaa abbaa qabeenyaa sanitti himanii mucattiin nama biraatti heerumtee jirti. Kanaafuu mallaqa kee nu gabbarte kootu herreegadhu nutti himi jedhaniin. Inni mallaqa maatii koo irraa gabbare herreegatee maatiin koo kafalan. Anii fi hiriyyaan kiyya kun guyyaa walitti dabalamnu san qabeenya takka hin qabnu wannuma uffannee halkan takka bulluu hin qabnu. Hiriyyaan kiyya kun illee na horatuuf jecha bu'aa bahii baay'ee dabarsee maatii kiyyaa fi maatiin isallee nu jibban. Nuti garuu haa ta'u suuta keessaa dalagannee of jijjiiruu eegalle. Abbaa fi ilmallee taanee maatii kiyyaa fi ka isaa sunillee ka duraan nu jibban suuta nutti dhiyaatuu eegalan. Hiyyummaa keessaa baanii abbaa qabeenyaa taane. Maatii keenya ka duraan nu jibbaa turan san mara jaalalaan mooyannee ofitti dhiyeessine. Balleessaa keenya maraaf dhiifama gaafannee akka yeroo duraanii sanitti waliin jiraachuu eegalle. Yoo jaalalti jiraatte qabeenyi balbala rukuttee dhufti. Nuti guyyaa jireenya keenya eegallu humaa hin qabnu ture. Amma garuu abbaa qabeenyaa, abbaa mana biillaa, abbaa makiinaa taanee jirra. Maatiin keenya illee nu waliin jaalala keenya dhandhamaa jiran. Alhamdulillah. Yaa jaalala dhugaa osoo midhaan hin nyaatin qoofta, osoo bishaan hin dhugin dheebuu baata. Rabbi jaalala nuuf kenne isinii haa kennu. Hiriyoottan koo ergaa seenaa kootii yoo irraa hubattan taate hiyyummaa laaltanii nama jaalattaniin dhiisinaa. Jaalalli jiraannaan humtuu nama hin dhibu. Duniyaa laaltee yoo jaalalli hin jiraatin gammachuu argatuu hin dandeessu. Jaalalti waa mara caalti. Nagayatti. Yadi